Fuula kee osoo hin mul'isin, kaameeraa qaalii tokko osoo hin bitin, muuxannoo tokkollee osoo hin qabaatin yeroo ammaa mana kee teessee YouTube irraa maallaqa hojjechuu dandeessa. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yeroo ammaa AI fayyadamuun chaanaalii ijaaranii osoo rafaa jiranillee galii argachaa jiru. Garuu rakkoon guddaan tokko ni jira. Namoonni baay'een carraa kana arguu hin dandeenye. Ati garuu viidiyoo kana argite jechuun yeroo sirrii irra jirta. Baga gammadde. Sababni isaas viidiyoo kana keessatti wal dura duubaan akkamitti fuula kee osoo hin mul'isin, sagalee kee osoo hin fayyadamin, meeshaa qaaliif qabeenya tokkollee osoo hin fayyadamin, AI qofa fayyadamuudhaan YouTube automation jalqabuu akka dandeessu wal dura duubaan viidiyoo kana keessatti ni baratta. Viidiyoo kana keessatti tokko AI fayyadamuudhaan script professional ta'e akkamiin akka barreessitan, lammaffaa imeejii fi background viidiyoo bilisaan eessaa akka argatan ni baratta. Sadaffaan ammoo muuziq copyright irraa firii ta'e yookaan ammoo bilisaa eessaa akka fudhattu ni baratta. Inni afuraffaan ammoo akkamitti viidiyoo kee edit akka gootus karaa gabaabaan viidiyoo kana keessatti ni baratta. Dhuma irratti ammoo SEO yookaan ammoo search engine optimization sirrii fayyadamuudhaan viidiyoo keetiif title, tags akkasumas description sirrii fayyadamuuf viidiyoo kee akkamiin akka viral gootu wal dura duubaan viidiyoo kana keessatti ni baratta. Garuu osoo gara barnoota guyyaa irraatti hin seenin gaafii tokko si gaafadha. Hanga ammaatti AI fayyadamuudhaan maallaqa hojjettee beektaa? Yoo deebiin kee eeyyee ta'e komentii jalatti ammoo muuxannoo kennuuf kooti. Yoo hin jalqabin ammoo har'a guyyaa atiitti jalqabdu ta'uu danda'a. Qophiidha. Yoo qophii taate viidiyoo kana laayik godhuun gara barnoota guyyaa irraatti haa seennu. Okay, kallattumaan gara barnoota keenya guyyaa irraatti yeroo seennu amma jalqaba irratti maal goonaa AI fayyadamuudhaan iskiriptii barreeffachuu qabna. Chrome yookaan ammoo browserii barbaadan tokko ni seentanii fakkeenyaaf an Chrome kiyya niin seenaa. Fakkeenyaaf an haala kanaan Chrome kiyya niin seenaa. Isinis warri bilbila fayyadamaa jirtan step maan ani isin garsiisu kana sirriitti na jala fuutanii hordoftanii jechuudha. Jalqaba irratti ChatGPT jennee ni barreessinaa. ChatGPT ni beektanii amma paartiilee yeroo dabre irratti yeroo hedduu dubbadheetiin jira. Kanaafuu ChatGPT jettanii haala kanaan search ni gootanii gaafa haala kanaan search gootan ChatGPT kiyya keessa haala kanaan nanaqaa jechuudha. Amma yookaan ammoo isin Cloud fayyadamuu dandeessanii yookaan Gemini fayyadamuu dandeessanii waan barbaadan fayyadamuu dandeessan. So haala kanaan ergaan ChatGPT kiyya seenee maal gootan akkaawuntii ni banattanii akkuma agartan jala kanarratti akkaawuntii kiyya banadheetiin jira. Isinis akkaawuntii keessan create yookaan ammoo akkaawuntii keessan emailaa wajjin walitti connect ni gootanii yookaan ammoo ni banattanii. Sana booda kun jala kanatti an banadheetiin jira. Amma ChatGPT ergaa haala kanaan seentanii maal gootan amma prompt yookaan ammoo gaafii scriptii keenya yookaan ammoo prompt sirriidhaan ChatGPT keenya ni gaafanna. Jalqaba irratti maal goonaa isa kanarratti isa search yookaan irratti waan amma isiniin joo kana sirriitti ni barreessitanii act like a wise old man and give me a deep emotional life changing quotes jettanii about life jettanii ammallee haala kanaan ittuma fuftanii koomaa gootanii maal gootan koomaa success koomaa success ammallee koomaa pain. Amma asirratti ammoo sirrii ilaala. Haaftuu kana keessatti maal gootan ilaa hanga meeqaa akka isinii barreessu. Fakkeenyaaf ana guyyaa irraa 10 godhaa isin 100 godhuu dandeessan, 1000 godhuu dandeessan, 500, 200 hanga barbaadan godhuu dandeessan. Okay? An fakkeenyaaf gabaabsee isinii agarsiisa. Ana amma hanga 10tiin godhaa. Sana booda ChatGPT'n quotes yookaan ammoo quotes babbareedaa yookaan ammoo waa'ee gorsaa yaada sii dabarsu fakkaate quotes babbareedaa laayifii namaa jijjiiran jireenya namaa jijjiiran siif kannaa jechuudha. So asirratti haala kanaan sirriitti ni barreessitanii sana booda quotes bakka kanatti ammoo hanga barbaadan ni filattan. Fakkeenyaaf an guyyaa irraa viidiyoo kana keessatti isin garsiisuudhaaf meeqaan filadhaa 10 filadha jechuudha. So sana booda maal gootan search ni gootanii. Amma haala kanaan ChatGPT keenya hanga 10 bareechinaaf kannaa jechuudha. Life changing yookaan ammoo gorsa babbareedaa manguddoon yookaan ammoo namni guddaan siif kannu kan jireenya isaa keessatti dabarsee hanga 10 haala kanaan naaf tarreessa. Isin ammoo hanga barbaadan ni tarreeffattanii. Amma ChatGPT kiyya guutumatti naaf xumuree jira. Amma asirraa maaliin godhaa? Isaan kana guutumatti koppii ilaa hanga asirraa fuudhee maaliin godhaa? Ilaa hanga 10 koppii. Gaafa koppii gootan ammoo mallattoo quotes sana wajjin fudhachuu hin dagatinaadha. So sana booda isa kana koppii control koppii niin godhaa. Sana booda maaliin godhaa amma nootii kiyya irratti aad niin godhaa. Sana booda noot jeniin barreessa. Sana booda nootii kiyya niin filadha. Isinis warri bilbila fayyadamtan ammoo nootii inni jira. Nootii san guututti fayyadamtanii fakkeenyaaf kana jalaa hin haqaa. Sana booda isa kanarratti maaliin godhaa? Control V. Amma quotes kiyya guutumatti Control V
paste godhadheetin jira. Amma scriptii viidiyoo keenya guutumaan guututti xumurree jirra. Amma kana sirreessuudhaaf isin barbaachisu sababni isaa kuweetii gaggabaabaa jireenya namaa jijjiiruu waan ta'eef baay'ee simpiliidha jechuudha. Amma footoo nama guddaa yookaan ammoo backgroundii nama guddaa barbaanna. As keessaa amma maal goona isa kana ni baana. Sana booda as keessaa browserii biraa tokko ni seentanii isa kanaan seenaa. Isa kana keessaa maal gootan amma iddoo gubbaa kanarratti Pinterest jettanii ni barreessitanii Pinterest kuno akkuma agartan inni na barreessee jira. Pinterest jettanii haala kanaan ni barreessanii sana booda search ni gootanii. Gaafa isin search gootan ammoo jalqaba irratti isiniif fida. Wanti kun ammoo baay'ee filatamaadha. Sana booda isa kana Pinterest isa jiru kana ni seentanii yoo barbaadan akkaawuntii keessanii hojii loogiin godhatanii fakkeenyaaf an gubbaa kanarratti akkuma agartan godhadheetiin jira. Akkaawuntii kiyya banadheetiin jira. Yeroo hedduu akkaawuntii banachuun bareedaadha. So haala kanaan erga seentanii amma maal gootan gubbaa kanarratti maal search gootan amma backgroundii keenya barbaanna. Sana booda maal goona old man fakkeenyaaf kuweetiin keenya kan old maniti yookaan ammoo nama dullachaati waan ta'eef old man jettanii search ni gootan. Wow, as keessaa old man picture haala kanaan isiniif fidaa. Sana booda isa kana old man kan jedhudha ni filattanii. Sana booda wow, as keessaa old man suuraalee namoota dudullootaa yookaan ammoo warra kuweetii dabarsan warra gorsa adda addaa dabarsan bareedaa hedduu isiniif fidaa. As keessa deemtanii tan isinitti tolte ni buufattanii. Wow, as keessaa tamtu isinitti tole fakkeenyaaf. Wow, as keessa deemtanii tan isin tolte ni buufattanii. Ana ammoo kun natti tolee jira. Baay'ee kan natti tolee jira. Isa kanas ni buufadha. Okay. Sana booda sarara sadii ni filattanii sarara sadii kana filachuudhaan download. Wow. Download godhanna. Ammallee keessa gad deemuudhaan yoo barbaadan ammoo hanga barbaadan ni buufattanii hanga 2-3 kuweetii keessan fakkeenyaaf kuweetiin yaabba 10 waan ta'eef kana keessaa babbareedaa ni buufadha. Right. Okay. Ammallee back. Wow, jalqaba irrattis tokko naaf jira. Ammallee isa kana wow, inni kunis baay'ee natti tolee jira. Isa kanas zoom godhee sana booda isa kana sarara sadii kan gubbaa irratti ni filadhaa. Sarara kana filadhee sana booda download. Wow, baay'ee salphaadha. Amma kallattumaan imeejiin tiyyaa gara bilbila kiyyaa yookaan ammoo gara kompiitara kiyyaatti naaf dabartee jirti jechuudha. Isteeppii jalqabaa iskiriptii barreeffannee jirra. Isteeppii lammaffaa irratti ammoo baakgiraawundii keenya filannee jirra. Isteeppii sadaffaa irratti ammoo muuziq baakgiraawundii barbaadudha. Amma isteeppii sadaffaa laallaa. Isteeppii sadaffaa ammoo baakgiraawundii muuziqiidha. Baakgiraawundii muuziq ammoo isa bareedaa keessa laallee ni dabarfanna. Isa bilisa ta'ee eessa harkannaa jalqaba irratti mallattoo pilaastaa ni filattanii. Warri bilbila fayyadamaa jirtan ammoo biraawusarii keessa irrattis iddoo pilaas gama gubbaa irratti filachuudhaan kallattumaan biraawusarii haaraa ni seentanii. Sana booda as keessaa maal gootan youtube.com youtube keessan ni seentanii. YouTube gaafa seentan YouTube keessisaa haala kanaan nu fida. Warri bilbila fayyadamtan ammoo Chrome irratti fayyadamuu qabdanii. Chrome irratti akka bifa desktoppiidhaan fakkeenyaaf Chrome keessan ni seentanii YouTube Studio search godhuudhaan kallattumaan ni seentanii. Osoo kallattumaan background muuziq keenya barbaadutti hin seenne maal gootan jalqaba irratti chaanalee keenya subscribe godhuun dagatinadha. Hundi keessanuu galatoomaadha. YouTube keenya subscribe isaatis deemu jira. Akkasumas namoonni kontentii keenya qabiyyee keenya guutumatti daawwataa jirtanii subscribe gaafa gootan ammoo akkanumatti dhiisuun qabdanii mallattoo ammallee iddoo subscribe xiqqoo deebistanii mallattoo all kana filachuu qabdanii. Mee kana check godhaadha. Yoo mallattoo kana gootanii jiraattan ammoo qabiyyeen ana hojjedhu kamiyyuu bakka isin jirtanitti isin bira dhufa kallattiin nama hunda dura isiniif fayyadamoo ta'a jechuudha. So haala kanaan subscribe godhuu keessanii fi akkasumas mallattoo kana banachuu keessan hin dagatinaadha jechuudha. Qabiyyee keenyatti gaafa deemnu jalqaba irratti maal gootan YouTube keessan haala kanaan ni seentanii. Amma YouTube keenya haala kanaan seennee jirra. Mallattoo loogoo keenya ni filanna. Mallattoo loogoo kana gaafa filattan sana booda gad deemuudhaan YouTube Studio isa jiru ni filattanii. Warri YouTube Studio bilbila seentan ammoo kallattumaan Chrome keessa seenuu qabdanii. Chrome keessa ammoo YouTube Studio gaafa seentan kallattumaan haala kanaan isiniif fida bilbila keessan irrattis akka bifa desktoppiitiin fayyadamuu hin dagatinaadha. Sana booda maal gootan gad deemtanii as keessaa gad deemuudhaan maal barbaadan audio library laala sirriitti hubadhaa audio library isa jiru kana ni filattanii. Audio kana gaafa filattan ammoo muuziq bilisaa YouTube hayyamee jiru guutumatti argachuu ni dandeessanii. Sana booda gubbaa kanarratti maal gootan viidiyoon irra nuti dalaguu deemnu viidiyoo milkaa'inaa viidiyoo saksasiiti waan ta'eef maal goona inspire tani search ni gootanii inspire gaafattan viidiyoolee nama kakaasan hedduu muuziqaan isaa background isaa nama kakaasan hedduutu jira. As keessaa kan barbaadan ni filattanii. Mee amma tokko tokkotti keessa deemee kan bareedaa ta'e haa ilaalu. Wow, kunis bareedaadha. Yoo barbaadan ammoo isa download joo kana kallattumaan download isa joo kana ni filattanii. Yoo kan isinitti tolu jiraate as keessaa kun akkuma agartan bilbila keessan irratti yookaan ammoo kompiitara keessan irratti kallattumaan haala kanaan isiniif dabra. As keessaa ammallee deemtanii xeerra bareedullee ni ilaaltanii mallattoo viidiyoo kana filattanii. Wow, kunis baay'ee bareedaadha. Kan itti aanus mee
kun naaf ta'ee jira The Urban Groove jaa baay'ee filatamaadha Kuweetiidhaaf yoo barbaadan isa kana fayyadamuu dandeessanii keenyaaf isa kana daawunlood niin godhadhaa an amma The Urban Groove kan jiru kanaan fayyadama amma baakgiraawundii muuziqaa harkannee jirraa baakgiraawundii imeejii harkannee jirraa akkasumas ammoo Kuweetii yookaan ammoo iskiriptii keenya barreeffannee jirraa jechuudha waa hunda wal qixxeeffannee baay'ee salphaadha so ammas keessaa maal goona waa hunda wal qixxeeffannee jirraa amma kallattumaan isa deemnaa gara viidiyoo keenya edit godhutti deemnaa jechuudha viidiyoo edit godhuudhaaf ammoo as keessaa ni baana kallattumaan maal goonaa kaapkaat keenya ni seenna warri bilbila fayyadamaa jirtanis isteepuma kanaan na wajji seentanii soo jalqaba irratti maal gootanii kaapkaat keenya haala kanaan seennee jirra kaapkaat keenya haala kanaan erga seennee maal goonaa iddoo create project yoo kana viidiyoo haalee dalaguu deemna waan ta'eef iddoo create project yoo kana ni filannaa akkuma agartan kaapkaat kiyya keessa isaa naaf seenee jira jechuudha amma maaliin godhaa waan hin silaa daawunlood godhadhee kamiyyuu isa kana keessatti yooliin baasa kana godhuudhaaf maaliin godhaa mallattoo upload yookaan ammoo isa kana niin filadhaa mallattoo kana gaafaan filadhu kallattumaan gara faayila kiyyaa keessa na fidaa jalqaba irratti maaliin godhaa suuraa jalqabaa yookaan ammoo baakgiraawundii keenya adni goonaa kan Pinterest keessaa buufannee jechuudha fakkeenyaaf an suuraa lamaan dabarsee jira kana hojii sadii jechuudha isinis hanga dandeessan achi keessaa ni buufattanii jalqaba irratti maaliin godhaa isa kana daawunlood isa kanaan fudhadhaa fakkeenyaaf isa kanaan fudhadhaa open isa kana gaafaan filadhu suuraan tiyya kallattumaan ol naaf baatee jirti amma maaliin godhaa mallattoo pilaastaan filachuudhaan suuraan tiyya jala kana irratti naaf baatee jirti jechuudha kallattumaan maaliin godhaa mallattoo reeshoo isa jiru kana kun akkuma agartan isa reeshoo jiru kana filattanii isa reeshoo kana gaafa filattan viidiyoo keessan maal irratti ol baasuu deemtan yookaan ammoo TikTok immoo yookaan ammoo YouTube immoo yookaan ammoo waan biraati sana booda saayizii keessanii filattanii fakkeenyaaf YouTube yoo taate isa 16:9 kana filannaa jechuudha kan YouTube baay'ee filatamaadha isa kana ni filannaa isa kana gaafa filattan suuraan teessan haala kanaan xiqqaattee isin mul'atti kanaafuu maal godhan suuraa tana zoom ilaa hangaasitti Wow guys, so suuraan tiyya akkuma agartan kanatti haala kanaan zoom naa taate bifa viidiyoo YouTubein haala kanaan naaf jirti jechuudha. Amma effektii Kuweetii isaanii filannaa. Effektii filachuudhaaf gubbaa kanarratti isa effektii jiru kanaan filattanii. Isa effektii gaafa filannu sana booda sarchii gaafa jiru kanatti bakka gubbaa kanarratti maal gootan fiilm jettanii sarchii gootanii film jettanii sarchii ni gootanii film gaafa gootan haala kanaan fidaa sana booda isa kana sarchii ni gootanii gaafa isin sarchii kana gootan ammoo fireema yookaan ammoo effektii baay'ee bareedaa ta'e isinii fidaa as keessaa gad deemuudhaan kaniin ani isin agarsiisu kana ni filattanii. Waaw kun akkuma agartan fiilmii fireem isa jiru kun akkuma agartan isa kana maal gootan aad ni gootan sana booda isa kana guutumatti suuraa teenya irratti ni fiuna. Waaw amma akkuma agartan suuraan teenya irratti maaltu jira? Waaw mallattoo Kuweetii mallattoo fiilmii daark ta'etu nuuf jira jechuudha amma kallattumaan taana jirra amma iskiriptii keenya fayyadamuudha jalqaba irratti maal goonaa nootii keenya ni seennaa nootii keenya keessaa Kuweetii keenya tokkoon ni furanna fakkeenyaaf kan jalqabaa ni furanna isa kana kooppii ilaa hanga mallattoo Kuweetii kanaatti kooppii warri bilbila fayyadamaa jirtanis ammoo nootii keessan irraa qaqqabdanii kooppii gootanii baay'ee salphaadha sana booda isa kanarraa deebi'ee maaliin godhaa gara kaapkaatiyyaan hin seenaa kaapkaatiyyaa keessatti mallattoo teekstii jiru kana ni filadhaa isa teekstii jiru kana gaafaan filadhu sana booda add text default text isa jiru kanaan filadhaa ammallee waaw amma iddoon teekstii itti add godhu haala kanaan as gubbatti naa dhufa sana booda kun akkuma agartan isa kana ni jiraami isa kana guututti hiitanii control V paste ni gootanii jechuudha warri kaan ammoo qaqqabdanii teessaniin amma as keessa deemtanii maal gootan mallattoo as keessaa akka inni guddatee nutti mul'anne waaw gaddeeftanii asirratti gaddeeftanii ammallee kana waaw amma walitti gaddeefnaa sana booda saayizii ni xiqqeessinaa kana fudhachuudhaan saayizii keenya ni xiqqeessinaa ammallee mallattoo xiqqootanii agartanii isa kana walitti deebisuudhaaf baay'ee nu gargaara. Wow. Wow. Amma haala kanaan argoonee jirra. Sana booda barreeffamni kiyyaa haala kanaan mul'ata. Akkuma agartan amma maal jijjiiruun qabaa? Tekstii kana foontii isaa jijjiiruun qabaa. Kana jijjiiruudhaaf mallattoo siistem jiru kan filattanii sana booda isa kana yookaan ammoo gadii fi oliitu jira. Isa gadii kan filadhaa. Ammallee ni deema. Wow. Kuweetii keessaa kunis baay'ee bareedaadha. Ana ammoo kanaan filadhaa. Wanti kana gaafa filattan haala kanaan bareedee isiniif argama. Ammallee maal gootan gad deemtanii gaduma deemuudhaan maal gootan isa kana preset style isa yookaan akkuma agartan isa kana ni filattanii kun ammoo akka duubaan gurraattumee sirriitti isiniif mul'atu isinii godhaa jechuudha. Amma guutumatti xumurree jirra. Amma maaltu nu hafaa text to speech yookaan ammoo sagalee itti godhuudhaa jechuudha. Sagalee itti godhuudhaaf maal goonaa fakkeenyaaf isa kana ni guddifannaa. Sana booda sagalee itti godhuudhaaf tekstii keessan ni filattanii.
Sana booda gubbaa kanarratti wantoota hedduu isiniif fida. Text, animation, tracking, and text to speech. Amma kan filattan text to speech isa yookaan filattanii gaafa isa kana filattan ammoo AI kan haasa'u yookaan ammoo kan barreeffama keessan dubbisu hedduu isiniif fida. Isin kana keessaa kan filattan sana booda maal gootan isa kana trend isiniif fida, new isiniif fida, male isiniif fida, female isiniif fida. As keessaa kan filattan waa'ee kuweetiiti, waa'ee gorsaati waan ta'eef as keessaa maal filanna? Male isa yookaan filanna. Isa kana gaafa filannu kallattumaan sagaleewwan dhiiraa hedduu haala kanaan nuuf fida. As keessaa kan filattan gaduma deemtan hanga maal arginutti narrative male isa jiru. Wow guys, kun akkuma agartan isa narrative male isa jiru kana ni agartanii hanga isa kana argan jiranitti gaduma deemtanii isa kana maal gootan ni filattanii isa kana irratti ni filanna. Break your heart more than once. Wow. Not to destroy you, but to teach you that strength is born in silence, not comfort. Kanaafuu sagalee nama guddaa, sagalee dullootaa yookaan ammoo sagalee nama guddaa, nama wise man ta'e barbaanna. Isa kana erga filattanii maal gootan jala kanarratti generate speech isa yookaan filattanii isa kana gaafa filattan kallattumaan sagaleen teenya yookaan ammoo barreeffama keenya nuuf dubbisaa jechuudha. Sagaleenis jalatti nuuf uumama. Akkuma agartan sagaleen tiyyaa yookaan sagaleen tiyyaa aad naaf taatee jirti. Barreeffamicha yoo guutumatti naaf dubbifamee jira. Amma maal goonaa hanga barreeffama kanaatti suuraa teenyaas guutumatti hanga sagalee tanaatti jechuudha. Ilaa hangaasii addanaas. Wow! Amma haala kanaan tekstii tokkicha kanaaf goonee jirra. Tekstii lammaffaatiifis, sadaffaatiifis, afuraffaatiifis haaluma kanaan wal dura duubaan ni gootanii. Viidiyoo kana keessatti ammoo tekstii jalqabaa kana bichatti isin agarsiisa. Isin ammoo hunda isaatiif ni gootanii. Fakkeenyaaf sana booda maal goonaa? Amma tekstii keenya ni filannaa. Sana booda maal goonaa? Isa animation jiru kana akkuma agartan isa animation jiru kana ni filannaa. Isa animation jiru gaafa filannu ammoo barreeffamni keenya fade out yookaan ammoo akka seenee ba'u godhuun dirqamaa jechuudha. So isa out jiru kanallee ni deeyna. Isa out jiru kana gaafa filannu akkuma agartan fade out isa jiru kana animationii isa kana filattanii maaliif barreeffamni keenya ni kutaa jechuudha keessatti. Sana booda isa in jiru kana irratti illee maal gootan? Isa fade in jiru barbaaddanii ni gootanii fakkeenyaaf fade in ni barbaannu. Waaw, kanaan as keessa deemtanii isa fade in jiru barbaaddanii aad ni gootanii. Sana booda barreeffamni kiyyaa aad naaf ta'ee jira. Amma maaltu hafaa backgroundii muusikii keenya. Backgroundii keenya muuziqaa immoo reefuun tana YouTube audio library keessaa dabarfannee jirra. Fakkeenyaaf isa kana isa video jookaan filadha. Sana booda isa import jookaan filadha. Sana booda muuzikiyyaan backgroundii fudhadha. Fakkeenyaaf The Urban Groove kunoo isa kana baay'ee filatamaadha. Isa kana add open. Wow, amma muusikiyyaa naaf seenee jira as keessa. Maaliin godhaa? Muusikiyya fuudhee plus ilaa hangaasii ni godha. Easy guys. So haala kanaan aad ni godha. Amma sagaleen teenya jalaa guddachuu qabdi. Sagalee tiyya ni filadha yookaan ammoo speech narrative ni fudhadhe ni filadha. Sana booda isa kana hanga meeqaan guddisa? Hanga 5. Alright. Akkasumas muusikiyya ni filadha. Sirriitti ilaala. Namoonni viidiyoo guututti hin ilaalle dogoggoruu dandeessanii. Sana booda muusikiyyaas maaliin godha? Gatiin xiqqeessa ilaa hanga 20. Alright. Isin hanga barbaadanitti xiqqeessuu dandeessanii an ammoo hanga 20 minus 20 godha. Kun ammoo beekaa kun background muusikiyyaa. Kun ammoo kan ol guddise kun sagalee narrative kiyyaa. Mee amma bu'aa isaa haa dhageeffannu. Life will break your heart more than once, not to destroy you, but to teach you that strength is born in silence, not comfort. Haala kanaan viidiyoo bareedaa kana uumnee jirra. Isin amma karaa salphaadhaan maal gootan? Kuweetii yookaan ammoo barreeffamicha iskriptii silaa AI nu barreesse hundaaf maal gootan tokkoon isaatiif guutumatti haala kanaan ni gootanii. Haala kanaan feetan suuraa jijjiirtanii feetan suuraa tana ilaa hanga dhumaa gootanii suuruma irratti kuweetii keessan aad godhuu dandeessanii. Haalumaan amma isin agarsiisu kanaan an ammoo viidiyoo kana gabaabsee isin agarsiisu jira. Kana booda maaliin godhaa? Muusikiyya background irraa hin guutaa. Amma viidiyoo kiyya ergaan haala kanaan xumure isa export jookaan filadha. Isa export gaafaan filadhu. Kallattumaan viidiyoo kiyyaa gara bilbila kiyyaa yookaan ammoo koompitara kiyyaatti kallattumaan ni buufadha. Fakkeenyaaf isa kana keessaa maal gootan? Isa kana keessaa quality isaa high godhuu hin dagatinadha. Isa kana yoo barbaadan ilaa hanga 4K filachuu dandeessanii warri PC qabdan warri koompitara warri bilbila qabdanis haalumaan amma isin agarsiisu kanaan filachuu dandeessanii. Sana booda as jalarratti kan argamu isa frame rate yoo kana sirriitti hubadhaa. Isa frame rate yoo kana maal gootan? High quality gootanii 60 gootanii sana booda viidiyoo keessan kallattumaan export ni gootanii jechuudha. Erga haala kanaan kuweetii keessanii fi waan hunda xumurtanii. Amma wanti nu hafu ammoo SEO yookaan ammoo Search Engine Optimization dha.
yookaan ammoo taayitilii akkamitti argoona akkasumas akkamitti diskiripshinii fi taaksii akkamitti argoonu waliin ilaalla. Sana booda kallattumaan maal gootan isa kana kunoo ekspoortii naaf ta'ee jira kana booda kaansiliin godha. Amma as keessaaniin baha maal ittiin deebi'a amma ChatGPT ittiin deebi'a. Osoon kallattumaan SEO yookaan ammoo search engine optimization keenya isin garsiifne immoo websaayitii keenya keessatti viidiyoo YouTube automation baay'ee filatamaa ta'e niche garaagaraa irratti hojjennee jirra. Bifa professionaliin hojjechuu barbaadan kallattumaan kunoo guutumatti hojjedheetiin jira. Sana booda kallattumaan kunoo akkuma agartan YouTube automation professional ta'e niche garaagaraa irratti suuraa generate godhu akkasumas wantoota garaagaraa irratti yoo hojjechuu barbaadan YouTube automation kana seentanii barachuu hin dagatinadha. Warri hanga ammaatti websaayitii keenya hin beekne immoo kallattumaan tpulse.com jettanii seenuu dandeessanii. Wanti isin gammachiisaa immoo tajaajila biraa eegallee jirra. Tajaajila biraa argachuudhaaf kunoo akkuma agartan our services yoo kana ni seentanii yoo ammoo mazaggabatin jalqaba irratti sign up jettanii ni seentanii digital agency eegallee jirra. Kana jechuun ammoo website design isiniif goona YouTube SEO yookaan ammoo YouTube keessaniif SEO isiniif tolchina tambaneela garaagaraa yookaan ammoo suuraa xiqqaa YouTube irratti yookaan ammoo viidiyoo irratti ol baasanii tolchina. Sana booda karaa gabaabaadhaan wantoota hedduu isiniif uumna gaas. So kallattumaan akkasumas VP irratti hirmaachuu dandeessanii websaayitii keenya irratti tajaajila dabalataa eegallee jirra. Haala kanaan websaayitii keenya tpulse.com jettanii haala kanaan seentanii barnoota dabalataa argachuu dandeessanii. YouTube ammoo professionally yoo hojjechuu barbaadan haalaan ani itti milkaa'uu barbaadan ammoo kallattumaan kana seentanii guutumatti barachuu dandeessanii. Mee amma kallattumaan SEO yookaan ammoo viidiyoo guyyaa irraa uumneef taayitilii diskiripshinii yookaan ammoo taaksii akkamitti akka arginu ilaalla. Kallattumaan browserii kiyyattiin hin deebi'a kan reefuu iskiriptii generate godhe. Waaw akkuma agartan haala kanaan generate godheetiin jira. Amma ammoo taayitilii diskiripshinii fi kanneen kana fakkaatan adni goona. Kana godhuudhaaf ammoo waa'een amma isiniin jiru kana sirriitti argatanii. Okay, jalqaba irratti maal gootan give me the best title for this query jettanii maal gootan ChatGPT keessan kallattumaan ni gaafatanii amma ChatGPT'n query kana dhaabbatee taayitilii babbareedaa isiniif kennaa jechuudha. Waaw akkuma agartan all the man is virtual truths about life kun ammoo taayitilii keenyaa kan barbaadan as keessaa ni filattanii waaw an jalqaba irratti isa kana niin fudhadhaa isa kana fudhadhee maal godhaa copy sana booda give me ammallee give me amma maal gootan give me SEO description for this title jettanii maal gootan mallattoo xiqqootanii gootanii sana booda control V taayitilii sila as keessaa maxxanatan asirratti paste ni gootanii fakkeenyaaf an isa jalqabaa kanaan fudhadhee all the man is truths about life fakkeenyaaf sana booda search ni godha hubadhaa kun taayitilii kiyyaa amma akkuma agartan descriptionii baay'ee bareedaa ta'es naaf kennee jira akkasumas taaksii wajjin naaf kennee jira jechuudha. Amma karaa gabaabaadhaan taayitilii keessan fuutanii maal gootan viidiyoo keessan taayitilii isa joorratti paste godhuu qofa. Amma maaliin godhaa kallattumaan taayitilii fi diskiripshiniin amma as keessa harkadhee kallattumaan gara viidiyoo kiyyaatti waliin maxxansa. Fakkeenyaaf amma viidiyoo maxxansuudhaaf jalqaba irratti browser kiyyaniin seenaa fakkeenyaaf YouTube studio kiyyaniin seenaa sana booda maaliin godhaa mallattoo pilaastaniin filadhaa chaanaaliin silaa uummattan chaanaalii keessan ta'uu qaba. Chaanaalii ammoo akkamitti akka bareedaa filattan akkamitti niche garaagaraa filattan akkamitti chaanaalii unique ta'e akkamitti akka filattan maqaa akkamitti akka filattan ammoo guutumatti koorsii keenya keessa kaatiin jira yoo barbaadan ammoo as keessa seentanii asiin barachuu dandeessanii niche garaagaraa hedduutu as keessa jira waan ta'eef jechuudha gaas. So amma fakkeenyaaf viidiyoo keenya ol baasuudhaan maal goona iddoo mallattoo pilaastaniin filadhaa mallattoo upload amma kallattumaan maal goona select files yookaan filannaa sana booda kallattumaan fakkeenyaaf jalqaba irratti haala kanaan fidaa qiyyeessa kanaan filadhaa sana booda open isinis kan hojjetan haala kanaan ol baaftanii waaw amma karaa salphaadhaan maal gootan kallattumaan ol baafnee jirra viidiyoo keenya jalqaba irratti maal nu gaafata taayitilii nu gaafata taayitilii eessaa argannaa amma kallattumaan gara Chrome keenyaa deebina fakkeenyaaf jalqaba irratti taayitilii as keessaa kan barbaadan filattanii fakkeenyaaf an jalqabaa kanaan filadhee ture so isa kana copy sana booda gara YouTube kiyyaa irraan deebi'a sana booda isa kana maaliin godhaa iddoo kanarratti control V yookaan ammoo warri bilbila qabdan ammoo qaqqabdanii paste gootanii waaw amma taayitilii argannee jira jala kanatti ammoo kan argamu descriptionidha kan jala kanatti ammallee maal gootan ni deebitanii descriptionii keenyas barreeffannee jirra sana booda kan jala kanatti isa kana copy waaw ilaa hangaasi copy waaw ammallee gara viidiyoo kiyyaan deebi'a sana booda description isa yoo kanarratti maaliin godhaa control V paste ni godhaa jechuudha barreeffama kiyya waaw easy guys. So haala kanaan as keessaa filannee jirra amma ammoo tambaneela filachuudhaaf ammoo yoo barbaadan tambaneela bareedaa ni hojjettanii yookaan ammoo isa kana maal gootan auto generate isa yookaan ni filattanii isa kana filachuudhaan as keessaa kan barbaadan ni filattan fakkeenyaaf bakka isiniif toltee bakka nama hawwattu jettanii yaaddan as keessaa sadeen kana keessaa fakkeenyaaf isa tokkoffaa kana isa kan inni godhaa isa kan filadheetiin jira isinis kan barbaadan ni filattanii sana booda isa kana dan godheetiin jira waaw guys. So waan hunda xumurree jirra amma maal goona next isa yookaan ni filannaa ammallee elementi sana booda next sana booda maal gootan viidiyoo keessan kallattumaan public hin gootan sirriitti hubadhaa isa list yoo kana agartanii isa kanarratti save ni gootanii sana booda save
Waaw! Haala kanaan YouTube keenyaaf save goonee jirra. Amma sana booda daqiiqaa muraasa booda teenyee content ni filanna. Content gaafa filannu ammoo qabiyyee keenya kareefu kana maal goona? Isa kana kunoo akkuma agartan isa kana mallattoo kana filannee sana booda public ni goona jechuudha. Waaw! Easy guys. So haala kanaan viidiyoo keenya kallattumaan uumnee jirra jechuudha. Osoo fuula keenya mul'isin, osoo kaameraa tokko hin mul'isin. Haala kanaan viidiyoon keessan yeroo gabaabatti raan keessanitoodhaan jireenya keessan jijjiiruu danda'a guys. Viidiyoo irraa akka gammaddan abdiin qaba ammoo yaadas ta'e gaafii kamiyyoo qabattan karaa komentii dhabeessuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagayaan naa tura. Life will break your heart more than once, not to destroy you, but to teach you that strength is born in silence, not comfort.